jalqabaa gara appilikeeshinii kanaa dhufuudhaan lakkoofsa namoonni irratti bilbiluutii barbaade kool gochuu qofaatu irraa eegama. Saniin booda moobaayila gosa kamirratti iyyuu bilbiluutii nan danda'a jechuudha. Namni irratti bilbilu suni appilikeeshinii aan fayyadamaa jiru kana qabaachuun isaa dirqama miti. Baadiyyaa kam keessatti iyyuu moobaayila xiqqaa irrattis guddaa irrattis haala kanaatiin bilbiluutii nan danda'a jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Lakkoofsa Ameerikaas ta'e kan biyyoota kan biroollee tolaan naaf kenna jechuudha. Ayyaana shimaa kan jirtu daftarniif kan ta'u maati waan saayitii bana gandeetti nagarchaana koo turtanis hin jira guyyaara kana siga gaaffii keessan irratti hundaa'uun waan isin fayyada jedheeti yaadee aappii ajaa'ibaa tokkoon isin wal barsiisa jechuudha. Aappiin har'a isiniif qabadee dhufe kunis egaa kan isin ajaa'iba gara moobaayila barbaadan kamiitiyyuu bilbiluutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf namni isin dawwaltaniif yookiin bilbiltaniif aappii kana qabaachuun isaa dirqama miti jechuudha. Aappii kana qabus dhabaatus isin appilikeeshinii kana ofii keessanii buufattanii bilbila keessanii irraa qabdu taanaan gara namoota barbaadanii gara biyyoota barbaadanii tolaan lakkoofsa dhuunfaa keessanii malee akkanumaan bilbiluutii ni dandeessu. Kan isin irraati barbaachisu waan muraasa qofaadha jechuudha. Innis immoo kireeditii xixiqqaa addina keessaatii viidiyoo sekeendii 5-10 ilaaluudhaan walitti qabattanii viidiyoo sanarraa waan ilaaltan waan kireeditiin isiniif kenname kireeditii baay'ee xiqqaa sanaan immoo gara biyyoota Awurooppaa, biyyoota Ameerikaa, Afrikaa iddoo kam keessatti iyyuu Eeshiyaa dabalatee bakka fedha keessan teetti bilbiluutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa iddoo tokkotti gammadu jedheeti yaada. Lakkoofsa bilbilaas ofumaataan isiniif kenna jechuudha. Appilikeeshiniin kun lakkoofsa bilbilaa ofumarraatii qaba. Yeroo keessa seentaniitti fayyadamtanis egaa galmeen garaagaraa isiniin barbaachisu jechuudha. Seentaniinnaan appilikeeshinii kana ittuma fayyadamuu qofaadha jechuudha. Kontaaktii neemii bilbila keessan irraa qabdan illee akkuma agartanii iddoo kanarraatii alaabaa biyya isaatii itti goggodheetii illee isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf aappii bareedaa fi itti fayyadamuutii qabdanidha jedheeti yaada. Kanaan dura appilikeeshinii baay'ee firii koolii ta'an isin barsiiseen ture. Aappiin hedduun egaa yeroodhaa gara yerootti siistama jijjiirrachaa amala jijjiirrachaa adeemu. Namoonni baay'een viidiyoo yeroon isaa irra darbee waggaa tokko dura waggaa lama dura kanan dalage ilaalanii hin hojjetu jedhu. Garuu immoo siistama tokko barnoota tokko yeroon isin barsiisu yeroo sanaa itti fayyadamtanii jechuudha. Biyyoota 2-3 yeroo muraasaaf itti fayyadamtanii siistamni yoo isin dide yoo aappiin sun rakkoo godhate dhiisuu qabdu malee aappii aan barsiisu soba ta'eetiin miti jechuudha. Sababni isaa an appilikeeshinii bareedaa ta'e ilaalee akka inni sirriitti dalagu ergiin mirkaneeffadheen barsiisa. Aappii sana kan kireetii godhe garuu ana miti jechuudha. Appilikeeshinii isin barsiisu hundumaa ana mini kan hojjetee gadhiisu kaampaanota garaagaraadha. Kaampaanii sana bukkee rakkoon jira taanaan aappii sanarra rakkoon buutii danda'a. Yeroos immoo dhiistanii aappii sanarra fooyyee immoo kan biraa barbaaddatanii fayyadamtu jechuudha. Akkasidha egaa bora egaan appilikeeshinii kana eessaa argannee buufachuuti dandeenya isa sirrii isaa orjinaala ta'e kan jedhuufan isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'een keessan description boxiin eessadha akkaataatti buufannu wallaalle jettu barreeffama viidiyoo kootiirra yeroo kamitti jechuudha. Yeroo viidiyoo ilaaltanii bakka kanarraa tuquu qofaatu isinirraati eegama jechuudha. Iddooma kanarraa tuqxu jechuudha. Viidiyoo gosa kamiiniyyuu liinkii isaa description boxiirra isiniif jira yeroo jedhamu saniin booda iddoo kanarraati liinkiin jalqabarratti isiniif dhufa jechuudha. Aappii argachuuf as tuqaa kan jedhu saniin booda isin aluma tokkoof kala tuqaastu saniin booda yookiin Play Store irra qaxxitaa isin geessa yookiin ammoo weebsaayitii koorra bifa kanaatiin isin fida jechuudha. Kanaaf egaa weebsaayitii koorra bifa kanaatiin haala kanaan ergii gara kanaatti dhuftanii suuta jechuudhaan akkanatti gadi buutu jechuudha. Hanga dhuma geessanitti dhuftanii dhuma kanarratti diimaadhaan barreeffameeti jira. Daawunlood jedheetu akka appilikeeshinii sanaa wajjin isiniif ta'a. Kanaaf daawunlood kan jedhu diimaadhaan barreeffamee dhumarra ta'a jechuudha. Yeroo kamittiyyuu kanarraa tokkootiif tuqxu qaxxitaa osoo gara kan biraa isin hin geessin Play Store irraa isin fida jechuudha. Kana dhagaa akkaataa itti buufattan hedduu tokko salphaadha. Egaan haala itti fayyadama isaatii immoo isinitti agarsiisa. Innis baay'ee tokko salphaadha. Mee jalqaba kanarraa kaaseen akkanatti isinitti agarsiisaatii adeema jechuudha. Bakka kanarraati invite kan jettu jirti. Invite kan jedhu kana keessa yoo seentanii akkuma agartan namootaaf sheerii gochuudhaan kooyinii 1000 isiniif kennuutii ni danda'a. Kooyinii 1000 hanga 5,000 gidduu yoo qabdu ta'e immoo gara biyyoota barbaadanii kamiitiyyuu bilbiluutii ni dandeessu. Kooyinii 100 illee kooyinii 50 illee gara Ameerikaa illee karaa itti bilbiluutii dandeessan ammoo isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan invite kan jedhu kana keessaa fakkeenyaaf amma iddoo kanarraati this country kan jedhu ishee kanarra yoo tuqxanii odeeffannoo addaa tokko ni argattu. Innis immoo biyyoota kana keessa namoota jiran nama beektanis ta'u nama beeknes ta'u aappii kana sheerii gootanii fi yoo isaan buufatanii kireeditii amma kana isiniif kenna jechuudha. Akkuma agartan kireeditii aga 3,000 aga 10,000 illee isiniif ni kenna jechuudha. Kireeditii 10,000 qabdu namni tokko daawunloodii sababa keessaniin godhate jechuun appilikeeshinii kanarratti gara biyyoota barbaadaniitti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 ol haasa'uutii ni dandeessu jechuudha. Okay, inni kan biraan immoo kireeditii bakka jedhu ishee kana keessanii seentu saniin booda iddoo kanarraati
kana afaan naannessuudhaan akkuma gartanii yeroo isin kana naannessitan beeksisa sekeendii 5 isinitti agarsiisa. Sekeendii 5 sun yeroo dhumeetti jiru X gootaniiti karaa booddeetti deebitu jechuudha. Achii booda kireeditii keessan haala kanaatiin isiniif lakkaa'atii adeema jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Kanaaf haala kanaatiin addaan irraatti funaannachuu ni dandeessu. Inni kan biraan kun akkuma gartanii viidiyoo ilaaluudhaan akkuma gartan kireeditii 10 irraa kaaseen gadi 200 akka isiniif kaffalu gochuu ni dandeessu. Guyyaa guyyaatti illee appilikeeshinii kana gatii seentanii baatanii fi waan isiniif herreguu ni qaba. Kun akkuma gartan deelii cheekin kan jedhu kana yoo tuqxani kunoo anaaf amma fakkeenyaaf kireeditii 10 naaf kenneetii jira jechuudha. Kanaaf egaa salphaadha itti fayyadamni isaanis ni jira. Haalli ittiin isin funaannachuu dandeessan karaa meeqa jechuudha. Karaalee 5 kan ta'anidha jechuudha. Kun akkuma gartan lakkaa'uutii dandeessu. Laakii boonas kan jedhu ni jira. Viidiyoo ilaaluudhaan sekeendii 5 viidiyoo yoo beeksisa ilaaltanii isiniif kaffaluu ni danda'a. Akkuma gartan deelii cheekin kan jedhu ni jira. Inni kan biraan invaayitii jechuudha. Nama tokkoof sheerii gochuudhaan hanga kooyinii 11,000 kan ittiin argachuu dandeessanidha jechuudha. Okay, erga argannee booda immoo akkamittiin bilbila kan jedhuttan isin deebisa jechuudha. Kanaaf iddoo kanarraati kools kan jettu jirti. Kool kan jedhu kana keessa yoo seentan akkuma gartan gara biyyoota barbaadanitti bilbiluu ni dandeessu. Itoophiyaa dabalatee kunoo gubbaa kanarraati Saawud Arabiyaa jedheetti jira kan koo kunoo gubbaa kanarraati ilaaluu ni dandeessu. Saniin booda kana yeroo isin tuqxan biyyoota baay'ee isiniif gattarreessa addana keessaa biyyoota barbaadan filachuun bilbiluutii ni dandeessu. Anuma fakkeenyaaf Ameerikaatti bilbileetii isinitti agarsiisa. Kun iddoo kanarraati United State kan jettu jirti. Kunoo nan tuqaa saniin booda lakkoofsa bilbilaa abbaa sanaatii na gaafata jechuudha. Yoon qaaliitti hin beeku ta'e maalan godha gara boodaatti deebi'uudhaan iddoo kanarraa kontaakt kan jettu jirti. Kontaakt neemii keessan bilbila keessan irraa namoota maqaa isaanii seevii godhatan jirtan akkaataa kanaan isiniif baasa jechuudha. Achi booda iddoo kanarraati maqaa namarratti bilbiluutii barbaadan sanaa ni filattu jechuudha. Kan amma fakkeenyaaf filadheetiin isinitti agarsiisa. Kunoo nama kanarratti bilbilaa jechuudha. Kunoo akkuma agartanii YouTube nama jedhamudha. Kunoo irra tuqeen jira. Saniin booda iddoo kanarraati kool nambar kan jedhu bakka kanarra nan tuqa jechuudha. Akkuma agartanii daqiiqaa meeqa haasa'uu danda'a jechuudha. Daqiiqaa tokkoon kireeditii 70 haasa'uu danda'a jechuudha. Daqiiqaa tokko kireeditii 70 qofaa na gaafata Ameerikaatti bilbiluuf. Kana jechuun egaa beeksisa 2-3 qofaa ilaaluudhaan gara biyya barbaadanitti bilbiluu ni dandeessu. Kan biyyoota garaagaraa egaa wal caala jechuudha. Amma kan isin agarsiisu meestii fakkeenyaaf egaa kool kan jettu kana nan tuqa. Kunoo halluu ni jettu waan ayyama sin akkuma agartan egaa bilbilaatiin jira jechuudha. Yoo narraa kaaseef kan isin agarsiisu jechuudha. Akkuma fakkeenya isiniif ta'uufidha. Kun amma bilbilaatiin jira. Waaw kun akka tasaa ta'e irratti kaaseetii jira. Dafee nan cufa jechuudha. Sababni isaa viidiyoo waraabaa waan hin jiruuf wal jeeqaa. Amma kun gara boodeetti deebi'eetiin jira. Dabalataanis immoo gara biyyoota Arabaa keessaa biyya tokko irratti bilbilee isin agarsiisa jechuudha. Isinumaaf mirkaneessuu fi kun amma fakkeenyaaf nama Alimaatii jedhamtu kanaan dura bilbila seevii godhee ture natti fakkaata. Iddoo kanarraati kool kan jettu kana nan tuqa. Gara Kuweetitti bilbiluuf immoo kireeditii 610 na gaafateetii jira jechuudha. Egaa kun haala kanaatiin neetworkii isaan fayyadaman illee daataa isaa waan hundasaa informationii isiniif ni kenna jechuudha. Kanaaf egaa aappii bareedaadha itti fayyadamaan isiniin jedha. Haalli itti fayyadama isaatiis homaa waan nama rakkisu tokko illee hin qabu. Liinkii isaa description box jalaan isiniif kaa'eetii jira jechuudha. Orjinaala isaa achiin seenaatii buufadhaan isiniin jedha. Kana fakkaata ture wanti irraa isiniif qopheetii dhufee yeroo ta'u deebinee galagaluutti nagaan naaf turaa isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Bye bye.